yoo saaxilan maaltu maal ta'a. Isaan kun uummata kana ijoollee daa'ima kana ifii gurguddaan warroottan wanti qaban wal tuqaan jiranii fi ammoo kadhumu jiru miskiina karaa deemuu ka qoonqoo nyaatee garaan qabne kana xuman as baasanii cafaqan. Garuu immoo isaan kunoo tokko maaliif yaadan ifuma kanaafu maal yaadan amma isaan ifii isaaniitiifuu viidiyoo as ba'anii hogguunii fi gasti irratti nama tumanii nama ajjeesan isaan kun biyya tana keessa galuun ta'anii booda seeraa fi seenaa jalaa akkami bu'uun ta'an maali akkam jechuudha. Kanaafuu waa hedduu yaadanii ijoolleen tun obboleeyyanii wanni jarri kun takkaa Oromoo adda baatee akkana wal gootu sanuu biyya baqaa keessatti akkana wal gootu takkaa nagarree seenaa badaa seenallee inni raanfannoo hojjechuu jirtanii ani dhaamsiniin qabu waan kana warroottan silaa dandeettii dhageettii qabdan warroottan foloora qabdan warroottan hordoftoota qabdan caarraa kana isanii harkaa qabaa as bahaati itti dubbaddaa ijoollee sanatti cal jettanii hojii hogguu Oromoo waa'ee hoggaafee si wal fixxee yookaan wal madeessite hin dubbatina ammaan tana as baha dubbaddaa. Kanaan dhaamaa afaan obboleessa kiyya laale atillee jettee jirta. Dubbiin feemasoota ofiin jedhanii as gubbaa ta'an kun kan ijoollee kana wal ficcisiisaa jiru warroota feemasoota kana. Akka mucayyoon tun wardaan amma dubbatti kanatti tokkocha ol baheetiin sirriidha. Nuti Oromoota akka Arsii fi Harargeen obboleeyyan. Muka uddutti ol dhiibuun immoo waan hin taane gocha suukaneessaa walirratti hojjechuun immoo feemas illee nama hin godhu. Innuu Oromoo miti ka akkana achi keessatti gaara keessatti miskiina nyaatee hin bulle miskiina karaa kanatti miskiina karaa kanatti ofiinuu kufuuf ka'e gaara keessatti qabanii miskiina akkana godhuun kun Oromummaa hin qabu inni sunuu jechuudha. Kuni Harargee bakka hin bu'u kun Arsii bakka hin bu'u. Arsii fi Harargee jechuun obboleewwani. Nuti obboleewwani ilmaan abbaa tokkooti. Dhugaa walitti himna. Warroonni immoo uummata kana miskiina ficcisiisaa jiru. Har'as ta'ee borullee wallaahi. Warroota ani feemasii ofiin jedhu miidiyaa kana gubbaa deeme. Dhugaa walitti himna. Maqaa isaanii dhoofnee himuu dandeenya. Warroota ani feemasii guyyaa mukoyyafa jala taa'aa oolee biyya gaarii keessa jiraata nyaata gaarii nyaata akka miskiinni dhumuu taasisaa kan jiru warroota ani feemasiidha ofiin jedhaa jiru kana. Ila dhugaa yoo walitti himne jechuudha. Isaan feemasiidha isaanitti namni dhugaa himu hin jiru. Isaan dhageettii qabanii eessumattuu dhageettii qaban. Garuu as keessa taa'etiin ijoollee miskiina ilmaan abbaa tokkoo ilmaan obboleewwan wal ficcisiisaa jiru har'a warroota an feemasiidha ofiin jedhu. Gurbaa eenyuti micaasanii caalaa eenyuti jedhama. Caalaa hin beeku abbaa isaa feemasiidha garuu. Isa fa'a fakkeenya fudhadhaa as gubbaa taa'ee miidiyaa kana gubbaa taa'ee dhageettii yoo qabaatan miskiina ficcisiisu miti. Gocha uumamaa jiru kana dhaabsisuu qaba. Dirqama isaatti. Ila dhugaa walitti himaa deemuun akka wardaan amma dhugaa himte kanatti dhugaa walitti himaa deemuun haga ammas isaan dhufaniitiin as gubbaa bahanii nuti obboleeyyanii. Ila nuti ilmaan abbaa tokkooti jedhaniitiin dhugaa himaniitiin asirratti ijoollee kana lola kana yoo hin dhaabin lolli kun karaa biraatitti ol oofaa jira. Lolli kun immoo haa dhaabatu. Nuti ilmaan abbaa tokko taanee obboleewwan taanee wal ajjeesuun nurra hin jiraatu. Kuni feemasii nama hin godhu. Wallaahi dhugaa walitti himna. Muka hodduutti ol dhiibuun miskiina ajjeesuun ila hidhanii makiinatti maalii godhuun kuni feemasii nama hin godhu. Maaliif hin beeku sababni ila kuni Minilikiin adda hin jiru ila dhugaa isinitti hima. Minilikiin adda hin jiru garuu Oromoo miti akkana godhaa jiru kun. Wallaahi Oromummaa hin qabu. Diqaalaadha. Ila odoo Oromummaan isa keessa jiraatte ilma namaa akkana hin godhu. Oromummaan osoo isa keessa jiraatte ilma namaa akkana hin godhan. Kanaaf ani geeffadhaa jira. Hundumti keessanuu yaada kennattanii galatooma. Daqiiqaa takka lama dubbadheetiin bu'aa. Galatoomii atillee ibsaa galatoomii maal jechuu barbaade gabaabamatti wanti kuni waan malaati miti miskiina karaa deemutu dararamaa jira. Ka haadha abbaan qabnetu karaa kana deema. Rakkateen namni manaa baya malee jaalatee quufee mootuu namni iddoo isaa dhiisee hin deemu. Kanammoo yoo akka duriisa yoo laallee waggaa 15 dura
akkanan turre karaa kanatti namni walitti hirkatee Oromoo ta'uu isa qofaa walitti hirkatee wal nyaachisee wal baasee wal dabarsaa ture jechuudha. Har'allee garuu inuma jira. Garuu mootuyyuu waa baay'eetuyyuu feelen ta'ee wanni hanqinni jiru maal yoo jettanii tokkoffaa ijoolleen kun osoo hulaa mana barnootaan dhaabatiin biyyarraa baqatanii rakkoodhaan biyyarraa deemanii ka deeman ijoolleen kun namummaan isaan keessatti hin mul'atu waa takka namummaan isaan keessatti hin mul'atu waliin naasuun hin jiru. Ijoolleen kun immoo ijoollee guyyaa waliin dalagattu tamasraa waliin dalaytu bakka silaa walii sagalee walii ta'an silaa wal awwaaluu danda'an osoo du'anii ijoollee akkasiitti wal qabaa jira malee warri magaalaa keessa taa'ee walitti ergu kuni osoo gabbayee dalagatuu hin danda'u jechuudha. Saaraan ijoolleen keessatti akkas wal goosan keessatti. Kan immoo maalirraa ka'e ijoolleen tun wallaalummaa isii arganiitiin walitti erguu irraa agartee fooloo guddifatanii achi booda ji'a takka lama booda dhiifama gaafatanii gabbanii geemii taphatanii jechuudha arginee turre jechuudha warroota akkasii jechuudha. Garuu mootuyyuu waan kana kadhaabsisuu danda'u silaa hawaasni waan kana itti birmatee dhaabsisuu ni danda'an. Gabaabumatti ijoolleen akkas gochaa turan tanaan dura rola walloo irratti jedhanii maal jedhanii wanti kun eegale irratti booda uummata dhiifama gaafatanii geemii taphatanii jechuudha. Miskiinni kana laalee akkatti dalagatu wal dhoggee bakka dalagaatitti halkan walitti seenee wal qabee bakki jiran raasadha akkana wal fixanii jechuudha. Osoo ijoolleen tun osoo Haashim Jaaraan dhufanii yaada isinii fala dubbatee booba'e. Jaalibsa maqaa gandaa fi gandaatiin geema taphate argiteen turreeti. Jaalibsa qo'ina saniif hin dhufe dhaabbadha tana takka dhaabbadha saniif hin dhufeeti yaada isiniin faallaan qaba. Na fixichiisi na fixichiisi. Haashim daqiiqaa lama qofa yaadni kiyya keessan hundaan faallaan. Nin fixaafachuu na jala dubbatiin. Dafitu. Maal jechuu barbaade ijoolleen kun wallaalummaa qaban malee silaa isaanii ni gala. Maaliif yoo tokkoffaa warri biyya faranjii kana jira yoo ilaaltan hundi isaanii Harargee maaliin Arsiin jiru akka Oromootitti biizinasii walitti ijaarratan biizinasii walitti qaban. Masgiida walitti ijaarratan ilmaan ofii walitti barsiifatan jireenya gaarii jiraatan maalirraa fir'aan koominiitii jechuun walitti hawaasni uumame kana dalaganii jechuudha. Garuu mootu ijoollee san wallaalummaa isii ilaalanii namni hundi walitti ergee ijoollee san akkasuma mataa walitti buusanii an Hararge jedhanii kun an Arsii jedhee akka hin taane akka jechillee hin malle san akka dubbatullee hin malle kana wal godhanii miskiin akkasitti katakkuu bilbila illee hin qabne warri amma ijoollee walitti ergitu kun safuu fixattee Somaalee kanatti umriin irraa dhume uddaasi Somaalee irraa tumamte bahar achi baate waggaa meeqaa kana tettee kana dalagsii jechuudha. Ijoolleen miskiinni tun maatii ofii biraa baate osoo ogurri takka hin godhin ka afaan hin beekne waa takka hin beekne bilbila tokko hin qabne deemtee ni dalaganna jettee waamee qaxxaamurtee obboleeyyan ofii bira yoo geettu yoo waan akkana irratti dalagamu kun baay'ee waan sammuu nama hodoochati waan namaafillee hin taane waan immootu dhageettillee hin taane waan maatiifillee hin taane waan dhugumatti akkuma hawaasatti iyyuu waan nuun taane jechuudha waan dhageettimattillee nuun taane waan qiyaamallee nu buusaa jechuudha dararaan kana caaleen jiru jiran waan kana irraa dubbadhaa warri dhageettii qabdan irraa dubbadhaa dhugaa qabdii yommuu jettee irree akkasitti dubbataa turte warra daanii dhugumatti namatti haa dhagamu haa dooduu qabdanii ijoolleen kun immootu yoom baratan yoom uf beekan yoom immootu namni silaa nama ofii olii ilaaletti inni uf beekuu qabaa wallaalummaa jiraatitu jarallee akkana godhee akkatti akkana wal goosaa warri immootu walitti ergu warri gaarallee agartee biizines abbaan jara achi jiru warri gaara taa'ullee meeshaa hidhatee hannumaaf gaara taasisuun illee waan biraatiif achi hin taa'u ofisaan illee ofii iyyii miti miskiinuma karabanii karatti waan godhanii achi ol dabarsanii waliif kennanii dhukka irraa kaasanii jechuun karaa kana dur deemne turre nullee. Kanaaf gabaabumatti mootu warri akkasitti waan amma Jamaal jedhe sun warri akkasitti tanaan durallee amma akkasitti fooloo guddifatee dhageettii argatee eegasii booda geema taphatee geema qabanii fi geema taphatu sun illee silaa wanti akkasii sun ta'uu hin qabu waan akkasii sun godhamuu hin qabu waan akkanaa kana balleessuu qabdanii jabaattanii akkas jechuu barbaadaa asumatti gabaabsaanii xumuree jira. Hayyee Jaalibsa ammaa na caarraan. Kifoo fayyee. Dhaggeeffadhaa jiran waa tokko jira. Ebaluu ganda ebaluutu dhufee ebaluu bakka hin bu'u waan akkana kadhiisa Oromoon tokko maarree dhugaa jirtu walitti wal bira dabarfadhaa. Eenyu awwala lafaa ka'ee nu tuqe eenyu ganda kamtu Oromoon kutaa hundee irratti rabarrabe walii galee nama ganda sana dhaqee ganda awwala sana tuqe qabee baasee kennuu qaba. Harargee keessaa yoo dhaqe warri viidiyoo illee qabdu suuraa illee jalan qabdu warra ammaa asirraa dhufee caffartee jawaala ofiitti caffartu shaashaa jawaalaa barattee asii lafa dhidhii akka dhiiraatti
Suuraan isiillee of jalallee sheeriin godhattu. Ijji isiillee mul'atu. Mee kana maal jettanii mee kana? Kanaafuu ganda warra balleessee dhufee uummata akkana godhaa kana aboo ganda keessatti akkaan ijoollee keenya godhe guddaan jaraa awwala gabbaanii fuudhanii qabanii kennuu qaban. Mucaa amma itti fitaa kana Harargeeniif Arsiin Baaleen qabanii kennuu qaban. Kan lola kana fide isa waan ta'eef. Maal leengada joo kan amma lola leengada irratti hirmaate amma kun giimii taphatee kun akka kam jiraatan magaalaa keessa goota godhamee jechuudha. Boris ijoolleen goota ta'uu deemte kana magaalaa seentee manni itti kireeffamuudhaaf. Duuba isin kana yoo isin akkana harka warra ol qabdanii jaalatti isaan bor ijoolleetti muka dhiibsisee goota Harargee ta'ee bor manni itti kireeffamee magaalaa galfamee yoo jedhe anis bor akka jaallisaa fammasuuf hin deeme jechuudha. Dhugaa jirtu akkana walitti himaati. Dhiiga ilmaan namaatiin fammastanii manni itti kireeffamee walii gadi deemuu dhiisati. Yoo ganda keessan yoo balleessa ganda keessan qabaa kennachuudhaaf dhiifama mana godhaati jaalala ibsa akkanumaa fi ol seenaa yalla galatoomaa siin jaa. Ulfaadhu jabaadhu thank you. Ibsaa dubbadhu. Dubbadhu ye. Yaada tokko. Waalaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dubbatu bada. Dua orang ni dubbatu ya tu dubbada ada sen seborang. Dubbadhu. Okay ya galatu. Laal ibsaa kanya gartee jechuudha dhugaa Oromoo fi Arsii fi Harargeen obboleeyyanii dhugaadha. Ammoo gartee jechuudha mucaan gartee qabee dura tumeessanii miidhee fidii jettanii gartee mucaa tumtan san fidaadha annan akka gartee as dhufanii dubbatan kana jechuudha maaliif gartee ijoollee isaanii tanatti isin dubbatu. Mucaa gartee qabanii dura tuman suni eessa kaan? Yoo akkas taate jechuun miskiinni jidduu tanatti miidhamuu qabu gartee. Yoo fi rakkoo irraa qabaatanii fi haa waltumanii miskiinni jidduu tanatti maali miidhama? Hai, mucaa gartee gaafannaa maqaan beenu jammeeta. Maqaan isaa nyina maqas hin beenu nuti tumne galaksine bakka inni jiru deemaa ijoollee teessan gaafadhaadha. Tun dubbiidhaan maal ta'e? Hai, maaliif gartee mucaa maal taree muttana yaantu sana edda kanas sama jala taateen daggabata ture beetaa bisa ugaanii fi ol baheetu mucaa ama ol baa ama ijoollee fayyadu sun. Achi jala taa'ee daggabata ture ol bahuu didee jechuun gartee lola kana gartee isaatu labsee itti hojjetatu turte. Hai yoo nagaa nama jidduu buusuu barbaadan manni arsii kun ijoollee isaaniittis maan dubbanne yaamata asitti gartee jidduudhaa maan finne rakkoo jidduu jirtu nuti hundinuu Oromoodha gartee dhugaa Harargee fi Arsiin obboleeyyan jenne maaliif isaaniittis akkasumatti dubbatanii haqa rabbi kan jiru sana hin dubbanne. Egaa sababni gartee tanaan duras ni yaatee ibsa mucaa akka gartee jechuudha wanta walirraa qabanii tumanii gartee maal irratti himtan jennaani wanni bilbila gartee mobaayila nu jiraatee jenna dubbiin ammaa tanaan tunis sanuma jechuudha mobaayila nu jiraatee jenna mucaan sin silaa fidanii furmaanii ni dhufa jechuudha gartee maaliif haqni ni ba'a jechuudha gartee mucaa sun isaantu bilbila jalaa fuudhe ifumaa jiraataniiti mucaa gartee jechuudha bakka kaan kaanii booda isin lubbuu rabbi nagaa boosoo. Miskiinni jidduu tanatti dhumuun maaliif miskiinni wanni balleessitu akka illee hin jirtu. Ulfaadhu yeena. Biraa galfannaa thank you. Tola yeebsaa jala taatee dhagee bira gala. Hayyee maammi maal jetti? Laale namni keenya wanni dubbachuu qabu furmaanni maalii waan kun Wanni nani jiru. akka inni hin deebine maal gochuu qabnaa namni achirratti namni Waan kana keessa warroota gurguddaatu jira. Akka isin amma asirraa isin amma tokko jettan kan osoo hin taane. dhaabugaa maamee kiyyaa macarraa fardhu nama hedduuti Akka nuti amma asii jennu kan osoo hin taane isaan tokkummaa jedhamu kana hedduutu akka tokkummaa sanirra hin jiranii. Warri gurguddaan immoo keessa harka qabu warroota akka Jookkarfaa ama faara ni beektan isinillee waan kana immoo sirriitti ilma namaa jechuun seenaa hin jirre ta dur takkaan dalagaminillee dalaganii. Ammoo tokkummaan jedhamu suni waa akkanaan ni deebi'aan fakkaatu. Maaliif nageenya isin jettan kanaa amma isiniitu itti jira malee amma isaan akka dhaadannootti wooma isin haasoftan kanaa akka injifannoo tokkotti haasamaa jira malee akka nama diina cabsee injifatee tokkotti akka waan amma tokkummaa haasawamu kana sodaa. Mudatiin nama buusinaa warra mudatiin. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Galatoome ibsa kiyya galatoome wanna seensistee kan siyaada gabaabduu takka dubbadheen isin irraa bu'aa. Ani yaadni kiyya yaada ila ammaa dubbattanirraa yaadni kiyya adda. Yaadni kiyya onni yaada amma dubbatamerraa adda taasisu. Namni tokko kutaan Hararge fakkeenyaaf namni mana kana keessa jiru kutaa Hararge yoo ta'e dirqama Arsii dhufee bakka kana dhufee akka waan Arsiin bakka buufatetti maalummaa Arsiitiin bakka kana dubbachuu qabu. Harargeen mana kana keessa seenee kutaa Arsii badaa Arsii sana dhaabuu danda'uudha qaba. Inni achi bahee bakka sana jiru ammoo Harargeen sodaa Arsiitiif asii wal gahee mari'ataa inni sun ammoo tuyyuu jabnummaan gaarummaan kennameefi bakka sana ta'a jechaadha. Kana hundaayyuu jalqaba dubbiin kun eessarraa ka'ee warra beekamtii qabna ofiin jedhu sanarraa ka'ee bakka kana gahe. Isaan achitti bakka takka ta'anii achi wal arrabsanii bakka isaan wal arrabsanitti inni akka nama kutaa takka bakka bu'eetitti kutaa biraa arrabsa. Jecha inni kutaa biraa arrabsu sanaan jecha inni gadaanaan inni hoolaatisu isa karaa deemu karaa qabateeti isa irrattiin ijjannoo isaa ba'a. Isa eenyu bakka isa buufate. Namni as keessa ol seeneetiin hin jiru fakkeenyaaf namni tokko as keessa ol seenee jedhu warri Arsii akkas ta'e warri Hararge akkas ta'e isa sana ta'uu hin qabu. Ibsaan ati mataan kee Hararge mataan kan kee Arsii. Kanaaf jecha bakka Arsii buutee bakka Harargee buutee jecha Oromummaa tokko dubbachuu qabda malee bakka Harargee waan taateef qofa waan Harargee yoo dubbatte Arsiin as keessa dhufuun maaliif barbaachise? Lamaan isaaniitiif nagaa yoo ka yaadamu ta'u taate lamaan isaaniitiif jecha wal fakkaata akka Oromootitti dubbachuu danda'uu qabda. Anis akkas ta'uu qaba. Yoo san hin ta'in ikkoo wal guddisuu qofaaf mana kana seennee wal guddisuu qofaaf ka ta'u taate waan bareedaadha. Yoo ammoo tuyyuu dubbiin kun gabaabatti bakka haa argatu ka ta'u taate ammoo tuyyuu isaan jalqaba ka'umsi irraa ka'e ni beektan. Ka'umsi tasumaayyuu ijoolleen karaa deemtu tasumaa dhimmaaf ol oolteen beektu. Dhimma isin warri miidiyaa bakka jirtan ibsa haa ta'u namni si olii haa ta'u bakka jirtan gaaf sana isin